የሴትና የህፃናቶች ነው የወንድ የለውም ይሄ ልብስ እንደምታዩት የሴቶችና የህፃን ልጅ ልብስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴቶች መንገድ ላይ ወልደው ልጅ ይዘው የተቀመጡ አሉ ለልጃቸው ለእናታቸው ከዚህ ልብስ ላይ እየዞረን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። አሁን ግን ላሳይችሁ የፈለኩት እንደባለፈው እንግዲህ በፌስታል እያደረገን ቲሸርትና ሸሚዝ ቲሸርትና ሱሪ አድርገን እዚህ በፌስታል እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይሄን ቪዲዮ የምታዩ እንደዚህ ቤታችሁ ውስጥ የማትፈልጉት አሮጌ ልብስ ነጋኒፍ ጃለሊ አራሪ ዋቀዮ ለፈጅርተኒት ሁንዱመ keessaniif አባየቱ akkam jirtu daawwattoota ክርስቲያን ሚዲያ qophii wayitawaaf oduu haarawaa kanaan dura hin dhageenye yeroo kanaaf isiniif qabannee dhiyaanneerra amma xumura qophii keenyaatti wajjin turaanaaf feerraa keenya daawwattoota keenya oduu ክርስቲያንummaa ganama kanatti isinii qoonnuun jalqaba irratti namoota waggaa 18 booddee dhala argatan isinii qoonna. Namoonni kun erga wal fuudhanii waggaa 19ffaa isaaniiti. haa ta'u malee Waaqayyo waggaa 18ffaa isaaniitii booda dhala isaaniif kenneetu jira. Waa'ee kanaa jalqaba irratti kan isinii qoonnu ni ta'a. Itti aansuudhaan daawwattoota keenya faarfataa Daawit Geetaachoo akkasuma muuziqeessaa kan ta'e nama kana wajjin waan wal qabatu qophii har'a isiniif qopheeffannee gabaabaatti ni qabna. Namni kun nama Waaqayyoon jaallatuu fi hojii biyya lafaa dhiisee hojii hafuuraa akkasuma gara Kiristoositti erga dhufee faarfannaa fi tajaajiloota waldaa keessaatiin baay'ee beekamaa jirudha. Qophii kanallee kan isiniif dhiyeessinu ni ta'a. Qophii keenya sadaffaa irratti iluu Baaboor irraa hamma Finfinnee irraas immoo amma aardii Ameerikaatti hojii wangeelaatiin naanna'aa kan jiru nama Waaqayyo Apostel Taamiraat Taarraqeny wajjin waan wal qabatu isinii qoonna. Apostel Taamiraat Taarraqeny biyya keenya keessaa ba'ee aardii Ameerikaa naanna'aa kan jiru hojii ergamaa dukkanaa diigaa kan jiru hafuura qulqulluudhaan lammiilee biyya alaa kana guutaa kan jirudha. Wayita ammaas biyya Booliviyaa Ameerikaa kibbaatti jechuudha dinqiiwwan gurguddaan karaa isaatiin raawwatamaa jiru. Waa'ee nama kanaallee kan isinii qoonnu ni ta'a. Itti aansinee daawwattoota keenya nama hojii ajaa'ibsiisaa tokko hojjechuudhaan dhaloota hundumaa gammachiisu tokkoon isinii qooda. Xumura qophii keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Namni kun Yaareed jedhama. Hojii dinqisiisaa inni hojjetu maali? Guyya guyyaan waan namni itti gammadu, waan namni ajaa'ibsiifatu hojjetaa oola. Namni kun seenaa addaa dabarsee kan guddate yommuu ta'u, amma garuu jechuudha seenaa ajaa'ibsiisaa galmeeffataa jira. Wanta ajaa'ibsiisaa inni godhee dhalooti ittiin itti gammadaa jiru kun maali? Xumura qophii keenyaa irratti viidiyoo isaa isiniif gadhiifna. Itti aansinee daawwattoota keenya biyyoota Ameerikaa fi Itaalii keessatti namni tokko of ajjeesuu yoo barbaade yoo gargaartan yeroo ammaa jechuudha waggaa 5 amma waggaa 12tti adabdi biyyi Itaalii jechuudha. Ameerikaanis akkuma kana adabanii qaba. Haa ta'u malee jechuudha nama of ajjeesuu barbaade tokkoof mirgi akka kennamuu fi nama of ajjeesuu barbaade sana namni biraan gargaaruu akka danda'uuf wixinee haaraa biyyoonni kun lamman qopheessaniit jiru. Maal fakkaata? Maal jechuudha kan jedhu walumaa wajjin kan daawwannu ni ta'a. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenya kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuqaa. Kana gochuu keessaniin ergaawwan keenya wayita gadhiifaman kallattiidhaan isin dhaqqabu. Like fi commentiin keessan immoo baay'ina namoota inni bira dhaqqabuu murteessa. Kanaaf like fi comment gochuu hin dagatinaa isiniin jecha share gochuudhaan chaanaaliin kiristaanummaa kun akka guddatu immoo nu deeggaraa isiniin jenna. Gara qophii keenya jalqabaatti wal wajjin haa imallu. Nufa deebi'u tokkummaan nufa deebi'u jaalalli nufa deebi'u tokkummaan nufa deebi'u jaalalli nufa deebi'u. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqaba. Waggaa 18 booddee dhala argatan obbo Tasfaa Tolasaa fi Aadde Baanchaayyoo jedhamu. Erga gaa'ela hundeeffatanii waggaa 19ffaa isaaniiti. Sababa dhala dhabuu isaaniitiin lola keessaatii fi alaa obsanii Waaqayyoon eeggataa waggoota 18 dabarsan. Waaqayyo inni abdii amanamaa ta'e garuu waggaa 18 booddee akkuma Abrahaamii fi Saaraan ilma kakuu argachuudhaaf waggaa dheeraa dabarsan maatii kanaafis waggaa dheeraa booddee eebbi guddaan ta'eetu jira.
Wanti dinqisiisaan Waaqayyo gochuu dadhabu jiraare bara egeriyyoowwan deebi'ee gara keenan dhufaa Saaraanis ilma godhattee na eegdi jedhe ergamaan Waaqayyo seera uumamaa boqonnaa 18:14. Akkuma Abrahaamiif Saaraan amantiidhaan Waaqayyoon eeggatan Waaqayyo isaaniifis dhaqqabee maatii kanaafis eebbaan dhaqqabeetu jira. Waldaa Makaana Yesuus jedhamuutu gabaasan. Ittaansuudhaan daawwattoota keenya faarfataa Daawit Geetaachoo jedhama. Baay'ooliin keessan ni beektu jedheen amana. Muuziqeessaa fi faarfataadha. Barana konsertiiwwan gurguddaa qopheessaa amantootas eebbisaa jira. Har'a jechuunis Apriil 17, 2022 waldaa guutuu wangeelaa qaxanaa hulattiitti galgala kana sa'aatii 4 irraa kaasee baandii Cornerstone yookaan dhagaa mataa goolee jedhamu waliin yeroo waaqeffannaa ajaa'ibaa qopheesseetu jira. Faarfannaan faarfataa fi muuziqeessaa kanaa waa'ee fayyinaa fi hojii fayyinaa Yesuus Kiristoos hojjete irratti kan fuulleffatedha. Gooftaan isaa eebbisu jechaa namoonni Finfinnee keessaa naannoo Xor Haayilochii jiraattan yookaan naannichatti dhiyaattan dhaqxanii hirmaachuu akka dandeessan isin affeerra. Ittaansinee daawwattoota keenya Iluu Baaburii hamma Finfinneetti darbees hamma Aardii Ameerikaatti balballi tajaajilaa nama irratti baname tokko isinii qoonna. Aardii Ameerikaa immoo akka garaatti tajaajilaa firaa marmaaraa jira. Harki Waaqayyoo baay'ee bifa nama ajaa'ibsiisuun isaa wajjin jira. Tajaajila isaa tamsaasa televiziyoonaatiin ala qaamaan jechuudha kan inni deeme tajaajilu. Tibbana faarfataa kan ture ergamaa Taamiraat Taarraqeeny Aardii Ameerikaa Booliiviyaa deemanii tajaajilaniiru. Marree tajaajila isaanii maaltu adda godhaa biyyumatu deemee tajaajila anaan jettu ni ta'a. Marree tibbana karaa ergamaa Taamiraat Taarraqeenyiin dinqiiwwan gurguddaan ta'aniitu jiru. Biyyi kibba Ameerikaatti argamtu Booliiviyaan biyya gaarreen dhedheeroo gammoojjii Ataakaamaa fi bosona Amaazon of keessatti haammattee jirtu biyya baay'ee bareedduu fi gaariidha. Biyyi Itoophiyaa irraa baay'ee fagaattee kibba Ameerikaatti argamtu kun tajaajila dachee Itoophiyaa irratti dhalate affeeruun tajaajila inni achitti taasisee ijoo dubbii ta'eetu jira. Biyya Booliiviyaatti sagantaa Supernatural Encounter jedhamu irratti tajaajilaa kan ture Taamiraat Taarraqeeny utuu tajaajilanii dinqiiwwan gurguddaan ta'aniis jiru. Baay'ooliin hafuura qulqulluun guutamaniiru. Baay'ooliin Kiristoositti amananiiru. Baay'ooliin hafuurri isaanis haareffameetu jira. Addunyaa sadaffaa akkasumas biyya hiyyummaa fi waraanaa jedhanii biyya baay'ooliin ittiin qoosan Itoophiyaa irraa nama kaasee kan ittiin uummata isaanii fayyisaa jiru Waaqayyo guddaa haa eebbifamu jenna. Namni tokko yoo of ajjeesuun barbaada jedhee sin mariisisuuf gara keessan dhufe naasuudhaan lakkii waan akkasii dhiisi jennee deebisuun nu biratti baratamaadha. Biyyoonni akka Ameerikaa fi Itaaliyaa immoo nama akkanaa kottu sin gargaaraa of ajjeesi jechaanii jiru. Adabbii nama of ajjeesu barbaaduu fi nama namni tokko akka of ajjeesuuf gargaaru irraa kaasuun of ajjeesuunis akka namni of ajjeesuuf gargaaruunis akka mirgaatti akka mirkanaa'uuf wixiniin haaraan hojjetamaa tureera. Biyya Ameerikaa kutaa Kontikaatti wixiniin haaraan of ajjeesuu mirga taasisuu mirkanaa'uuf dhiyaatee kan ture yommuu ta'u malee kufuu danda'eera. Live News akka gabaasetti moggaasa 5B88 jedhamu kan kennameef ji'a bitootessaa darbine kana keessa ture. Koreen ogeessota fayyaa biyyattii kun ta'uu hin qabu jedhanii kan morman. Of ajjeesuu seera qabeessa taasisuuf jechuunis abbaan fedhe of ajjeesuu akka danda'uuf yeroo garaa garaatti wixinichi dhiyaatee kufaa kan ture yoo ta'u ammas wixinichi abbootii murtiitiin kufuun isaa mirkanaa'ee jira. Oduudhuma wal fakkaatuun of ajjeesuu seera qabeessa taasisuuf sagalee uummataa kan gaafatte biyyi Itaalii manni murtii biyyattii murtii uummataa dhorkuu beeksisee jira. Akka Christian Today gabaasetti namoonni fedhiin of ajjeesuu barbaadan akka of ajjeesaniif wixinee haaraa eeyyama baasuuf sagalee namoota biyyattii 750 kan walitti qabame yoo ta'u manni murtii biyyattii dhorkuun isaa beekameetu jira.
manni murtii xaaliyaan sababa dhorkaniif yeroo ibsan heerri mootummaa Itaalii namoota dadhaboo fi akka namoonni balaaf hin saaxilamne eegumsa kaa'ameef hin kabaju jechuudhaanis dubbataniitu jiru. Utuu jennu maaliif namni akka of ajjeesuuf haala mijeessu? Maaliif biyyoonni kunneen lammiilee isaanii fedhiidhaan akka of ajjeesaniif haala saaqu? Mee waan beektan yookaan waan isinitti fakkaate waan isinitti dhagahame komentii irratti nuuf qooda. Dura bu'aan amantaa Kaatolikii Roomaa Poop Firaansis wixinicha yeroo ibsan seera ajjeechaa fudhatama dhabe jechuudhaan mormii isaanii kan nageessisaa turan yoo ta'u gochichi gocha namummaa fi kiristaanummaa mitis jechuudhaan dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis manni murtii heera mootummaa biyyattiis gochicha dhorkuu isaatiin jajanii jiru. Xaaliyaan keessatti namni tokko akka of ajjeesuuf namni gargaaru kamiyyuu waggaa 5 amma waggaa 12tti hidhaadhaan adabama. Ameerikaanis Xaaliyaanis hidhaa kana hambisuu fi namoonni akka of ajjeesaniif nama isaan jajjabeessu oomishuuf kan yaalaa jiran yoo ta'u garuu tibbana utuu milkaa'ina hafeetu jira. Seexanni harka mootota biyya bulchanii keessaan dhalootti akka mootummaa waaqayyootti hin galle akka utuu gaabbii hin galin of ajjeesaniif utuu Kiristoositti hin amaninis of balleessaniif tattaaffii cimaarra jira. Waaqayyo isa kana nu haa baraaru. Xumura qophii keenya irratti daawwattoota keenya dargaggeessa baay'ee nama gammachiisu tokko isiniif dhiyeessina. Viidiyoo keenya xumuraa kana irratti gocha nama gammachiisu raawwata dargaggeessi kun. Kana yeroo raawwatu immoo imimmaan isaallee qabachuus hin danda'u. Wanti ofii isaatii dabarses ni jira. Dargaggeessi kun amantanis dhiiftanis halkanis guyyaa wayita gara karaatti ba'u yeroo hundumaa jechuudha gocha ajaa'ibsiisaa kana raawwata. Maal godheetu nama gammachiisaa yoo jettani ga'een isaa maali? Maal hojjeta kan inni jedhu walumaa wajjin ilaalla. Gara viidiyochaattan isin dabarsa. ይሄንንም ልብስ ሌላም ልብስ ደግሞ የላኩልን እህቶቻችንን በዚህ አጋጣሚ ቴንኪው ልላችሁ እወዳለሁ። የእናንተን ውለታ የእናንተን ዋጋ የሚከፍላችሁ እግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር ታገኛላችሁ። እኔ ደግሞ ይሄው በሰጣችሁ መሰረት ልብሱን እንደዚህ አድርጌ በፌስታል እያረኩኝ በፌስታል ቋጥሬ ለሰዎች ይሄርኩኝ ይሰጣለሁ ማለት ነው። ይሄ ልብስ እንግዲህ የአዋቂ የሴቶችና የህፃናትም አለ የሴቶች አለ። አዘዝከው? አዘዝ ማዘርስ መረቁ ማዘር እዚህ ጋር የነበሩትስ ሳይበሉ በላችሁ? ጠገባችሁ? ጠገባችሁ? አሜን 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 ሰንበተ ክቡር ይጠብቅህ። አሜን። ሚካኤል ይጠብቅህ። ፈጣሪ አምላክ ሦስቱ ሥላሴ ይጠብቅህ። ተክለ ሃይማኖት ይጠብቅህ። ሩፋኤል ይጠብቅህ። አቡነ ዘብራሩቅ ይጠብቅህ። ሚካኤል ገብርኤል ይጠብቅህ። የሰው ረድኤት የተነገርኸው ትምና ይስጥህ። ልብ ያሰበው ልፍታሉት እንዴ ባለ? አዎ አልፈታም ብለው አልፈታም አለ። እንዴ አባቴ እኔም 5 ዓመት ጎዳና ነበርኩኝና 5 ዓመት ሙሉ ጎዳና ነበርኩ። ያየሰው ነው እግዚአብሔር ነው ከዛ ያነሳው። በቃ ልክ ነው ያወቀ ሰው ይሄ ነው። በልጅ አንተስ እሺ እንበላለን አብረን። እሺ ቢየኮ ነው እኔ ልክረ ችግር የለም ይበቃ። አንተ ሰውዬ በሉል። እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ደርገሪስ ከደስታስ ክርስቶስ ሰምረ ማለና ረፈትሮ ደረፍ ለላ ባዲ ተብራይ ማለት ኪዳና አቡነ ገብረ ሩፋኤል አቡነ ዳርክስ የመልኮት ሚካኤል እቤቴ ማርያም ሽንኩርት ዮሐንስ ተባኪ ይሁንልህ። አሜን። ተነገሩት ላይ እንጀራ ላይ አይለይህ። ስተምሸት ብላ እንደ እግዚአብሔር አሜን። እንደ እግዚአብሔር ሆነህ እንደ ብረት መስዋዕት ያስቀምጥህ። አሜን አሜን። እንደዚህ እንጀራ ሰጥተህ አይደለ እንጀራ ላይ አይቅላ ተፈጠረ ፍጥረት አለ ነው ፈቃደኛ ይሁንልህ። ቻይናሽ ይሁን ሀገር ገለ ይሁንልህ። ሴቶች
የሴቶችና የህፃናቶች አንድ ላይ ቅልቅል ይሄን ልብስ እንግዲህ ዛሬ እንደባለፈው እንደተለመደው በፌስታል አድርጌ ቲሸርትና ሱሪ አድርጌ ለልጆቹ እሰጣለሁ ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ይሄን ልብስ ግዛ ብሎ ሳንቲም የላኩ ማትለብሱትን ካላችሁ መንገድ ላይ ብርድ ላይ ፀሐይ ላይ የሚተኙ ብዙ እህት ወንድሞች አሉ። ለነሱ ብንሰጣቸው ቢያንስ ብርድ ይከላከልላቸዋል። ለነሱ በጣም አስፈላጊ ነገር ነውና ፕሊስ ልብስ ካላችሁ ደውሉልኝ። ስልኬን ዋትስአፕ ላይ ያለ እዛ ፌስቡክ ፔጅ ላይ ዋትስአፑ እዛ ፔጁ ላይ ያለና በዛ ስልክ ልትደውሉልኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁላችሁንም በጣም ነው ማመሰግናችሁ፣ በጣም ነው የምወዳችሁ። ካሜራማኑንም በዚህ አጋጣሚ ዳጊንም ቴንኪው ልለው ወዳለሁ። ዳጊ እንግዲህ የራሱን ስራ ትቶ ነው ከስቱዲዮ ካሜራ ሊይዝልኝ የመጣው። ዳጊ እንደዚህ አይነት ሰው የመርዳት ውስጡ ሸክም አለውና ቲክቶክ ላይ ትሰራለህ አይደል? ቲክቶክ ላይ ነገራቸው እስኪ ቲክቶክ ስምህ። ቲክቶክ ላይ ዳጊማን 606 ነው የሚለው የቻሪቲ ነገር እዛ ላይም አሁን ለጀምራለሁ። እየመጣችሁ እሱ ላይም ብንተጋገዝ ብናወራ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ ያሬዶ። በጣም አመሰግናለሁ ዳጊዬ። እግዚአብሔር ይባርክ ስለተባበርከ ስላገዝከኝ። አንተንም እግዚአብሔር ያው እንግዲህ ይሄ ልብ የሰጠ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ይባርክ ዳጊ። እኔም በጣም ላመሰግን እወዳለሁ። አሜን አሜን። በጣም ነው ማመሰግነው ዳጊ። ከልብ በጣም ከልብ የሆነ ምስጋና አለኝ። ሁሌ ቅልብ ነህ። ስጠራ ስፈልግ በምፈልገው ሰዓት አገኘሃለሁ። አንተም ደግሞ አታሳፍረኝም ያሬዶ። በጣም በእውነት በዚህ እድሜ እንግዲህ እንደዚህ መልካም ማሰብ ጥሩ ነውና በዚህ ዘመን ስፔሻሊ እንደዚህ ስንረዳዳ ስንተጋገዝ ሀገራችንን መለወጥ እንችላለን። ሰዎች ከዚህ ቪዲዮ ብዙ ነገር ይማራሉ። አንድነትን፣ ፍቅርን፣ ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው። ሀብታም መሆን አይጠበቅባችሁ። ሰውን ለመርዳት ሃይማኖተኛ መሆን አይጠበቅባችሁ። ሰውን ለመርዳት ሰው ከሆናችሁ በቂ ነው። ስለዚህ ባላችሁ ነገር ከትንሽ ነገር ጀምሮ ሰውን መርዳት ትችላላችሁ። ከጎረቤት ጀምራችሁ፣ ከትምህርት ቤት፣ ከመስሪያ ቤት ጀምራችሁ ሰዎችን ማገዝ መርዳት ትችላላችሁና ይሄን ነው የምላችሁ። ዳጊ አንተ የምትለው ነገር አለ? በጣም አመሰግናለሁ ያሬዶ። ይሄንን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁ ሁላችሁም የሚገርም ስራ ነው፣ የእግዚአብሔር ስራ ነው። የሚገርም ማለት ጎን ለጎን የምንተያይበት ጎረቤታችንን ዙሪያችንን የምናይበት መንገድ ነው እግዚአብሔር እያዘጋጀልን ያለውና እንደዚህ አይነት ልብ እኔ ከድሮም ጀምሮ ነበረኝና እግዚአብሔር ከያሬዶ ጋር ደግሞ ሲያገናኘኝ አላወቅኩም። በቃ ላይክ እግዚአብሔር አሁን እንድሰራ ፈልጓል ማለት ነው ብዬ ያሰብኩበት ታይም ነውና ፐርሰናሊ እኔም አሁን መንቀሳቀስ እየጀመርኩኝ ነው። አንዳንድ ቪዲዮዎችን ለቅቅ ያለው ቲክቶክ ላይ ያሬዶ በጣም ሰጀስ የሚያደርገኝ፣ በጣም የሚደግፈኝ፣ በጣም የሚመክረኝ ሰው ነው። አይዞ ዳጊ ምንም ስላለ ስለሌለህ አይደለም በምትችለው ነው ሰውን መርዳት የምትችለው እያለ በጣም ጉልበት የሆነኝ ወንድሜ ነውና አልሰስትለትም። ላይክ እሱ ና ያዝልኝ ካሜራ እንደዚሁን ሲለኝ አልሰስትለትም። ቀጥ ብዬ እጄ ሁሉንም ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አይደለም እና እንደዚህ አይነት የእግዚአብሔር ሰዎችን ደግሞ ለመደገፍ ምን ጊዜም ዝግጁ ነኝ። ምን ጊዜም ከጎኑ ነኝ። ካሜራማን ነኝ። እንግዲህ በሚፈልገው ነገር ሁሉ በፕሮዳክሽን ዙሪያ ያለ ምንም ክፍያ ከጎኑ ለመሆን እኔ ደግሞ በእናንተ ፊት ቃል ገባለታለሁ ማለት ነው። ምንም ችግር የለም። Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin nuyi wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Walakkaa qophii keenyaati kaaftanii kan nutti dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquu hin dagatina. Akkasuma ergaa keenya like comment gochuu hin dagatina isiniin jecha sa'aatota muraasaa booddee amma deebinee wal arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u eebbifamaa.